دينتي أمان تزنا لاتم أرمتي كواكم ملستم دينتي أمان تزنا لاتم أرمتي نزرات استمزرين الرافة Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtatti sinaa qaqqabu isiniin jechuun jaaladhaa egaa akka har'a qimamiiwwan madaamii har'a kun bakka kanatti wal geenyee jirra dhugaa dubbachuuf sagalee waan gadi qabeef ijoolleetu taphachaa jira nu duuba kanuma argaa jirtan kana iddoo taphaati. Yeroo hunda ijoollee kanaan wal arginuudha kan caalaa kan guyyaa wal arginu immoo akka carraa ta'eet nu jalaa hafanii jechuudha nyaatallee guyyaa tokko bitanii nu affeeranii jiranii dhugaa dubbachuuf bakka waggoota kana keessa ijoollee baay'ee waliin dabarsaa turreedha keessattuu beektu yoo wal argine akka kootitti jechuudha ani nama kamiyyuu nama Itoophiyaa ta'ee gizeen arge nagaadha akkam odoon jedhin bira hin darbu dhugaa dubbachuufi. Kanneen immoo asuma gibbii bootaa taphaatitu jira jechuudha wadduma keenya keessa akkana gizee baane paarkitu jira bootaa ijoolleetti taphatan galgala wal agarraa bakka itti bishaan daakantu jira bakka itti taphatantu jira kun amma dudda keenya duuba wacatu jira kanaa jedhee sagalee gadi qabee waan baay'ee nama kofalchiisudha kan isaan dubbachaa jiranii egaa kan isaan dubbatanirra irifoonii waan hin qabneefu kan isaan dubbatanirra wacatu dudda keenya duuba dhaga'ama. Kanaafan kanumaaf kan ijoolleen kun dubbatan hunda haga tokko isiniif qoqqoodee waliin kofalla jedhee tanan akka seenatti tan viidiyoo kana teechifadhaa kan nu dubbachuu fi ijoollee kana biyya isaanii hin beeku. Biyya hoon jedhu biyya Itoophiyaadha garuu naannoo kamii kallattii kam keessaa akka dhufan tokkicha isaaniitu hin beeku ishee natti aantee jirtu tana bichaan biyya galteetoo dhufte sababa saniin isheen Finfinnee ta'uu qofaadhaan kan ishee beeku jechuudha. Biyyaanis immoo dhalattu uraagee akka taatedha. Gaafa gizee sababa biyya galtee dhufteef isaayyuu ani garuu uraageedhaa biyya hin deemne Addis Ababaatti maatiin koo Addis Ababaa ijaa jiraniif achumattan ji'a tokko dabarsee dhufeette ejaa dubbatteef qofan ishee tana jechuudha. Ishee shaarbii marattee yookaan shaashii marattee jirtu tana bichaa beeki. Achiin booda ijoollee baay'eetu jiraayyuu as keessatti viidiyoo keessatti hin seenne malee ijoolleen baay'eetu ture ijoolleen Itoophiyaa jechuudha. Hunda isaaniitu naannoo kam akka ta'an hin beeku. Garuu wal agarra guyyaadhaan bakka bishaaniitti wal argina. Akkuma isin jedhu paarkii kanatti wal argina. Paarkiin kun kan jireenya naannoo kanaati. Mana naannoo kanaa gaafa tokko na waraaba akka seenatitti illee ni ta'a viidiyoon ijaa ta'eef. Iyyuu amma maal jechaa baay'ee kolfaa jiran. Wayyoo boru tiiktookii irratti nuuf argaa. Boru tiiktookii irratti nuuf laalee tokko kolfaa jechaa jiru egaa akkuma argitan. Akkuma mana keessa hojjennuudhaan baanetoo kan as jirru jechuudha. Egaa kan hin beektan warroonni mana namaa hojjetan yoo karaa deemtan malee akkuma jirtanitti ijoollee wajjin baatan kottaa hin baanee taphannoo waggaa jettanii ani garuu karaa kootiin jechuudha dhugaan isiniin jedha. Mana namaa keessatti ijoollee fuudhee bakka bishaanii nan deema. Bakka bishaanii jechuun fagoo miti lukaan deemna. Sakandii 5 yoo deemne jechuudha daqiiqadhaayyuu furatu baay'ee ittiin hibbadhu. Kushiinuma keessa osoo hin jiru uffatuma kushiinaa keessa uffadhee jiru nan deema. Sababbiin isaa dhufus hojiidha. Achis taanan immoo ijoolluma keenya wajjin nan taa'ee ta'eef jechuudha. Akkasumara baay'ee iddoo ittiin kennu gubbaarratti isaan illee akkuma kootidha akkuma argaa jirtan kana. Akkuma osuma hojjechaa jiranuu bahanii too dhufanii asitti yeroo gaarii dabarsinu garbachuuf gaafa tokko galgala laaqana jedhama. Iraanni maal jedhama? Warri beektan Iraan afaan Oromooti waan jedhamu naa barre. Laaqanni garuu isa misaadha jechuudha. Garuu Iraanni maal jedhamame afaan Oromootiin araanuyyuu gudii kiyya kana na jalaa badee nattiin kolfinaa yookaan immoo nan qeeqinaa wallaaluun cubbuu hin qabu ijaa ta'eef jechuudha. Wallaalaa ofii immoo inuma barsiifatanii nyaanni galgalaa maal jedhama nu affeeranii turanii nyaata Itoophiyaa jechuudha. Nyaata Itoophiyaaf nuuf fidanii baay'ee tokko achitti viidiyoon as keessatti hin galle dhugaa viidiyoo as keessa hin galchine dhiifama. Iyyaanne jechuudha guyyaa gaafa sanii viidiyoo waraabutti iyyaanne ijoolleen kana caalaa as keessaa ijoollee meeqatu iyyuu hafee ijoollee as nyaata nu affeeran keessa ijoollee 2 hafee jechuudha. Na baay'ee yeroo gaarii dabarsinee galgalaadha alumatti jineenuma san keessatti afannee wajjiniin
nyaatota adda addaa xibsiin kophaa raakis foon hin jira xibsiin hin jira wantoonni hafeemtuu hin jiru fidanii nu affeeran jechuudha ijoolleen kunniini. Egaa kan yeroo gaarii wajjin dabarse anis immooyyuu yeroo san nyaata sanillee waraabuu baadhu amma yaanni naa dhufnaan maalan jedhee ijoolleen kana wajjiniin akkanatti dabarseetu jira garuu viidiyoo kan akka yaadannootti osoo hin teechifadhee hoo. Dhugaa maqaa waliituyyuu jechuudha maqaa waliituyyuu seeraan waliin beeknu garuu bakka yeroo dheeraa wajjin haasofna haga ijoolleen taphattee tapha isaanii geessite sa'a 3 fa'aa yeroo wajjin teenyutuyyuu jirra jechuudha maqaa waliitu waliin gaafan isin waan akkanaa kana sin mudate beekame dhugaa ijoolleedhaan hoo wal argitan daftaniiti biyya gaafattumoo daftanii maqaa gaafattumoo waluma bartaniituma walumaan taphattan nama fakkeenyaaf dhugaa bakkan fee yoon deemu maqaan kee eenyu jedhamta biyyi kee eessa waan akkasiisa sammuu koo keessatti dhufu namaadha ittiin walii gala afaan lama nan dubbadha afaan Itoophiyaatitti jechuudha afaan Oromoo afaan dhaloota kootitti Amaariffa nan dubbadha jallisullee caccabsullee xirrit godhee naasoo Amaariffa ani garuu magaalaa keessan jiraadha Amaariffi kiyyaa foonuma qurxii gardaf jedhaadha jechuudha. Gottotee tokko faa gottotee tuman baasa garuu akkasumattuu gottotee ijoollee afaan Amaariffaa dubbatanii illee waliin nan gala waliin dubbadha jechuudha walumaa galatti sa'aatii ati maal hin jedhu waanuma itti walii galuuf qofa waliin taphannaa wajjiniin turraa laayifii keenya waliif sheerii goonaa bakka akkanumatti taphannaa jechuudha walumaa galatti yeroo gaarii waliin dabarsaa turre ijoollee kanaa dhugaa hedduu namatti tolanii qoosan isaanii. Akkasuma immoo yaada qabanii fuulduratti karoora isaanii bakka kana walumaa sheerii godhaa waliin kolfaa bittin waliin jechaa turre jechuudha. Egaa kan sirriitti kolfamaa jiru ishee caafitti aantee jirtu tana baay'eetti qoosne jechuudha sababbiin isaa nurra diimatti akkuma argaa jirtan nurra ifte jechuudha. Kaameera baay'eellee bira gahuu baatu. Achi biyya hin arganne haga ammaa dirasii ati ganaadha biyya siif hin kennine kanaafuyyuu nurraa achi fagaadhu taa'ii nurraa achi siqii taa'ii jennee itti qoosaa turre jechuudha kanarraa kan ka'e sirriitti kolfaa kan turre akkasuma immoo akka affeerratillee akka eebbatillee naaf godhanii jiru hedduu tokkoon isaan jaaladha jechuudha. Dhugaa asumatti wal argina bilbilaayyuu walirraa furanne as keessaa namni nani bilbilaan dubbisu jiraate taanaan isheen takka asirratti viidiyoo kanarratti mul'anne immoo isheenatti aantee jirtan jechuudha bilbila ishee kanan qabu ijoollee kaawwan bilbila isaanii qabu kan viidiyoo kanarratti mul'atanii jiru viidiyoo duuba kan jiran jechuudha akka carraa ta'e yeroo nu viidiyoo waraabnutti hin dhufne waan ta'eef garuu bakka yaanni baggizee kana asitti hoggaa wal argine bakka akkuma nama boru wal argee waliin hojjetuutti karoora jireenya keenya kara fuulduraa hojii kara biyya kan abjuu keenya bakka sheerii walii goona yeroo wal argine kanatti jechuudha. Isin hoome ijoolleedhaan hoggaa wal argitan waan akkanaa kana waliin dabarsitanii biyaansi sa'a 2 waliin teenya sa'a 1 waliin teenya hanga waliin teenya san bakka seenaa keenya laayifiiwwan keenya amma keessa jiru fuulduratti karoora keenya waliin taphanna waliin kofalna qoosaa adda addaatu walitti himnaa akkasuma immoo mana madaamii keessatti muudannoo qabnus walitti himnaa osuma kanatti waliin taphannu kana ijoolleen tapha isaanii geechifatanii yookaan sa'aatiin ga'e addaan baaneetoo deemna jechuudha. Kana keessatti akkuma dura isinitti dubbadhe dhugaa dubbachuuf maqaan kee amma ijoollee kana keessa maqaa ijoollee kanaa nuu barreessi moo duraan jettanii maqaa ijoollee tokko hin beeku jechuudha. Ishuma bilbila warraa furanne kaan ollaa koo ollaa lammaffaa amma bilbila koo namni dura argee natti kolfa baay'inaan ijoolleen maaloo si barbaannaa bilbila kennuu kennii hogganaan jedhan jechuudha akkanumatti oduu wajjin taphannu ollaa lammaffaa ollaa sadaffaa ollaa koo waan akkasii jedheen qabadha jechuudha maqaa isaaniituyyuu baay'ee bakka maaliifin jallummaaf osoo hin ta'in yookaan immoo of tuulummaaf osoo hin ta'in bakka namaadhatti walii galee jira. Kanaafuyyuu wannummaan maqaa yookaan waan tokko eessa ati kana jedhee gaafadhu maaliif barbaachise kan jedhurraa kan ka'edha. Keessi koo kanaadhaan beeka. Ani kanan beeku kanaadha. Nama biraatti miti isin oolaata. Hoggaa nama argitan akkanumatti daftanii ittiin walii galtanii walumaan teessanii moo wal qorattanii ati eessa akkas waliin jettu moo isiniin jechuufani
walumaa galatti namaan bakka arganitti osoo walii galanii hedduu namatti tola. Sababbiin isaa kan ati beektu isaan hin beekanii, kan isaan beekan ati hin beektu. Waa baay'ee sheerii walirraa godhachuu dandeessa, walirraa argachuu dandeessa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo wayii akkanumatti osuma teenyetoo wajjin haasofnu waan ta'e wayii micayyoo wayii waliin dubbanne jechuudha. Waan san ani waanan beeku miti, waan naannoo koollee jiru miti, yookaan naannoo Oromiyaa keessatti waan jiru miti, naannoo ishiisan keessa kan jiru jechuudha. Gaafadhee waan san gaafadhee akkana itti ishiin natti himte, waan ishiin natti himte san yaalee naaf milkaa'ee jira jechuudha. Jechuma ishiin natti himte saniinu namaan gaafa waliin dubbattu beekumsa wayirraa argatta, beekumsa wayii sirraa argatu. Kanuma lafa kanarratti wantumti ati si barbaachisuyyuu maalinni tokkorraa barachuu, waan si bira jiru abbaa sanii qooduu, waan abbaa san bira jiru siif qooduu. Kanumaadha afaan jechuun kanuma. Ani kanattan amana jechuudha karaa kootiin. Ani buma fee biraayyuu waggaan ga'e kanattan amana. Afaan kana naaf kennee jira, akkan baneetoo dubbadhu afaan naa laatee jira. Akkan ittiin walii galu mooyyuu dubbadhee dhaga'u gurra naa kennee jira. Kanaafuu abbaa fee wajjin walii galee tonan jiraadha kanan jedhu kanattan amana. Kanarraa kan ka'ee ijoollee kana wajjin yeroo gaarii dabarsaa turre. Amma immoo ani akka seenatitti viidiyoo kana osoo hin teechifadhee hojjedhee viidiyoo kana walii waraabne. Garuu sagaleewwan isaanii dhugaa qoosaa waliin kolfaa turre. Akkuma argaa jirtan kan baay'ee kolfaa jirra jechuudha. Waan baay'ee nama kokkofalchiisudha kan dubbachaa jirru. Garuu sagalee wacaa akka badaan duuba jira. Ijoolleen baay'ee wacu beektu kaa iddoo taphaa isinitti himu. Hundi keessanuu ni beektu jechuudha. Kanarraa kan ka'e bakka sirriitti wanni jira. Yaada ijoollee kanaa adda baafattanii dhaga'uu dhabdanii jeequmsa qofa ta'a. Kanan jedhurraa ani hoo yaada kanarratti dabarfadhe hoo kan jedhudha malee baay'ee waliin kolfaa turre jechuudha. Kana fakkaataa kuni walumaa galatti iddoo hojii kootitti ijoollee argamanidha. Hundaayyuu miti as keessa dugda duuba guyyaa nyaata affeerraa nu affeeranii san keessa ijoolleen lama hin jiranii. Akka carraa ta'e takka ni haftee, akka carraa ta'e takka immoo keessummaa qabdi jechuudha. Walumaa galatti karaa ijoollee meeqatti ijoollee jahaati jechuudha kan iddoo kanatti wal geenyu. Paarkiin baay'izawwee naannoo nu jirru kana paarkii iddoo lama jira. Paarkii iddoo tokko keessatti kun argama. Walumaa galatti ijoolleen biyya keenya baay'ee jiraachuun ni danda'ama iddoo kanatti. Mana naannoo kanaa immoo akkaataasaa guyyaa tokko viidiyoo waraabee tanan gadi isin lakkisa iddoo nani hojjedhu jechuudha. Maal akka fakkaatu as keessa namoota biyya kanaati miti yookaan dhalataa biyya kanaati miti kan jiraatu jechuudha. Akkasuma immoo warri as hojjetanillee Itoophiyaa fi Afrikaanotatu baay'ata jechuudha. Walumaa galatti gosoota kara biraatirraa kana fakkaata viidiyoon kun. Yoo isinitti tole viidiyoon kun like godhaa. Yoommoo tolee isin gammachiise ta'e sheerii godhaa hiriyoota keessan biraan gahuu hin dagatinaa isiniin jedha. Yaada qabdanillee koomentii jalatti naa barreessaa. Akkasuma qeeqa soggaa qabaattan lakkii kun sirraa'uu qabaa ayyaantu waan jettanillee yoo jiraate welcome isinirraa fudhadha isiniin jechuun jaaladha. Hiriyoota koo haga ammaa dirasii na jajjabeessaa jabaadhu. Boru waan gaarii sirraa eegna naan jecha guyyaa kanaan na eegdanii guddaa waaqayyoo gaditti oolmaa guddaan irraa qabdan ijoollee Oromoo hundi keessanuyyuu isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabajaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha. Akkuma isiniin jedhe sodaa tokko malee qeeqa soo qabaattan koomentii saanduqni koomentii kiyyaa isaa 24 banaadha. Achi jala naateechisaa isiniin jedha. Seeneen dubbifadhaa dhugaa dubbachuuf koomentii keessan hunda dubbisaatu man jira. Warroonni koomentii barreessitanii warroonni keessattuu yeroo keessa fudhattaniitu koomentii dhedheeraa yaada nama utuu namaa barreessitan hedduu galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Baay'ee tokko onnee kootirraa isin jaaladha. Egaa kaafuun duratti illee waaqayyo waggaa jedhe viidiyoodhaan bahee tanan maayii kana viidiyoodhaan bahuu dhiisee jira dhugaa dubbachuuf. Ani hin jaaladhu oodiyoo hojjechuu garuu haala irra jirurraa kan ka'edha.